mochi kaadet. Isuma kana ula fasila ajita mochi kaadet. Amani go wanta illa fasila la fatesu sula kaadet miti. Marchumi kesa chikaera. Sadarkan kesa chikaera. Bidden kesa chikaera. Hindanda mu kan jeda muskarasi banamera. Hinchetu kan jeda muskarasi banamera. Hindabatu kan jeda muskarasi banamera. Goda tu sibe ko galgala kana kaase ul finni haram mala kese da. Iya tinarra banamera eda. Jera narra banamera eda. Ani mbegu la taraka na kesa na masadi fotu chapa wetu ko da mular garage. Bila taraka na masadi chapa wetu. Chapa wetu. Watu si raisita. Ergamo di bacanta ya gira wante galgala ka ela suka te jela vagatia. Darbera tarkam fadde kiyod. Aka hode samiti jirenya tanjira damanom banne kaya damenoliti ngoftan ko nam gode rawang gudasa hidon ingenye gae si chande me farfadan rimulatang kamne terkam fi kodange subarbadani injirati fajajani o isa goftan nam gode ilalani indone mayujira si chan namni aman farfanna da miti erga wante bandu pada male namni aman otuma dua ke gani galgala kana ka se wago dubi gale galshera otuma dua ke gani galgala kana ka se dubi gale galshera otuma chufa sa gani bana asar ganero otuma dua asar gani jirata asar ganero iya jamen jeda amen iya jamen jeda hela gato jela bagati ala seda la bagati kara ninjina wa kayo kara amen nani na mitadini yara ini yiti yal jibde yidena sadara buda afjere kidebe tu na mitika na sfidai me chance kana tifa yedeme asika uga bidie amen mal tuveka nikani sagade mo wanna ga ufdaga nama to ko garu gal kana nimbe ko ergang ka ba amen kottachi yeramta amen 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 ya gata jalas soda kottoram da jas kottu yerongera kottu saatingera kottu yerongera kottu yaro tabu kedi nami sidi siata wajira kedi daga namdiata wolda kedi be kedi daga namdiata kottu ka jadu galgala kana ka se bala kedi ada je iya menjera nani kotta achas wama nami wori wa muda kan siada ke sangkabani wori ar kan siada ke sangkabani Yesus garu chansi kati nam tadila baka subarbara amen fayise amen kaya chiede amen yo bute duka yo tate tai yo kese kai ama bode chitin david amen mana ki ata ujirenya ki ata waqe wa do da fude waqe wa do da fude e kasi bode adi be gamba sitti wae na me chai zakio jena mu kana agartu zakio skun ilala abaka benyati Ojeta motummat wori kada tafu da maljiram wajira galidi isi miti gar si wajira gali ojetto da kada tafu da miti anjira warra kada da miti nama chimada nama barateda nama jamada nama dandeti kabud wajira warra gali kesa mojeta warra kada kutan warra namatti akasirani challumani dufani kada masuki ketin kuma manabasa Challuma ina wani sanga ketin kuma manabasa challuma ni fama ketin wamma kesa jurum bekan suki kesa wanjurum bekan chamma jurum bekan mal jurum bekani oy berde gudar gata kuma ni pato kafalta yoti buda na kade dela bunar wa shini bekan gurgurten bekani asitti berde kuma jata ba kafalu kam sitti muran baka kala galangam namicho boko na makasiti menjira wanne misirran kamni wa go sirrakas amen amen jira وانا ركنا ما مرتي سجل قال لك انا مرتوا ما سرادي ارجسي بود جمال غريدا نمچ كنا ما جبادا نما كبينيا كبودا نما سبري كبودا نما غماس كبودا وجان سغا بابا داي ان كان من بك مالي متر ميغا كده امبنو دينكي دا سامبنو مالو دا سامبنو كبابا نم يسوع وجين جل مود اراس متي كبابا سفوني متي امين جرا هيتا تيوان ككبوچو دا وانتيف امين جرا Oli lalu ndando gababa da chuduko waranji do chuda yani waka oranji wanda ko ranji do imma basu ndando har ka je na kan dere sunu mulata waka yoti amen jara sir
sawa qaraaqa qabnee kan ittiin fuune qorka waaqayyooti waan ta'eef ennaan namichi kuneedha nama qabeenyaa qabu nama birrii qabu garuu waa tokko murteessa taa'e na dhibanaan itti lallabamne warri disiriikitii hojjeta achirra hin baane namni biraan achiin hin baane wangeelli disiriikitiin naqee abbaa qabeenyaa kanaanii Yesuusi waddu waan hin jenne. Yesuusi jaallataan jenne dhaqee. Haali beekaa namni gaafa dhugaa boosu wangeela kana keessa gaafa katamaa jedhee dhugaa baanu iyyuu warra makiinaa afaan sodaanna. Warra waajjira mootummaa afaan sodaanna. Namootuma yeettii wayii gaafa karaa irratti argamnu dhaabanne Yesuusi jaallatan nama leessaati. Namoota jajjaboo baay'een sodaanna. Beeta dhugaatti boo baay'ee sodaanna beeta. Waanuma Yesuus warra hiyyeessa duwwaa jaallatu wayiitti sodaanna. Hin sodaanne namichi nama jabaadha hin sodaanna. Namichi nama jabaadha namni dhaqee wangeelatti himan jiru. Garuu gaaf tokko taa'ee keede filannoon koo kun sirrii miti waan ta'eef amma ka'ee Yesuusin nan barbaadaa. Ameen hin jettooti. Filannoo kee jettani kan hin jedheef kanaaf. Yennaan namichi kun gara Yesuus gaafa dhufe qabeenyaa dhabee miti, birrii dhabee miti, jireenya dhabee miti, waan nyaatu dhabee miti, waan dhuguu dhabee miti, waan kee jiraatu dhabee miti, waan tanni kee jiru sun, waan inni ittiin nyaatu sun, waan inni dhugu sun amma sanni barbaaduu hin gahu. Ilaaleera, sooromees argeera, jireenya jiraates argeera, birriis qaba, waan hundumaas qaba, karaa kamiinuu gaadha. Amma garuu ade Yesuus Kiristoosin arguu barbaadaa. Abbesi taa mul'atu galgala kana. Yesuusin arguu barbaada gaafa jedhe akkuma sitti be faayidaadhaan miti bu'aadhaan miti birrii yoo ta'e qaba jireenya yoo ta'e qaba mana yoo ta'e qaba irraa afaan namoota baay'ee gargaaruu danda'a waan dhabe tokko qaba Yesuusin hin qabu. Galgala kanaa kaasee gara filannoo sirriitti si haa geddaru Waaqayyo. Yesuusin arguu barbaadeedha. Yesuusin arguu gaafa barbaade maal ta'e? Hinkai waa lama yaadda namicha kana akka inni Yesuusin agarre waa lama rakkisa. Tokko hojjaa lama baay'ina namaa. Namichi kun akka Yesuus barbaade hojii wajjin agarreef kan rakkisu baay'ina namaa gabaabina hojjaa. Ilaala maal takkati Yesuus hojii wajjin agarre godha. Galgala kana siif Yesuus gidduu sagalee sirraa kaasa Waaqayyo. Ameen. Namichi kun gara Yesuus gaafa dhaqe faayidaa barbaacha miti. Yeroo baay'ee kiristaanni amanaan tokko maal barbaada? Faayidaa barbaada malee Yesuusin hin barbaadu. Faayidaa barbaaduuf Yesuusin barbaaduun tokko miti. Yesuus irraa fayyuudhaaf an dhufe dhukkubanna dhukkuba onneenna dhukkuba kaleela dhukkuba iddoo biraatti fayyuu dhabe dhufeedhaaf Yesuusuma mataasaa barbaaduun tokko miti. Har'a Yesuus mataasaa sitti haa mul'atu. Ameen jedha. Namoonni baay'een Yesuus Kiristoosin yoo inni dhukkubatti fayyisa duwwaa Yesuus itti fakkaata. Faayidaatu hin taane abbaa faayidaa barbaadudha murteessaan. Ameen jedha. Faayidaa utuu hin taane mana jaalachuudhaan miti, jireenya mijeeffachuudhaan miti, makiinaa bitachuudhaan miti. Gara Yesuus kan pheenxee kan taaneef dookimentiin kan hojii akka argatu miti. Yesuus hundi mataasaa jireenya waan ta'eef. Ija kee waan lafa raattotuu taane waan waaqarraan galgala kana ija kee haa banamu. Ameen jedha. Namoonni baay'een ilaala jireenya namaa keessatti. Namoonni tokko anna dhukkufadhee fayyuu dadhabeetanii waan keessan kun immoo hin fayyisa dheen dhufe laataa jedhu hin fayyisaa seen dhufee jedhu waan keessan immoo akkasuma innaan an dhufee jedhu namni beentee ta'ee mana jaarrata innaan hin dhufee faayidaa barbaadu malee Yesuusin hin barbaadan. Namoonni baay'een faayidaa fudhatanii galu malee Yesuusin fudhatanii hin galan. Har'a waa tokko sitti faayidaa utuu hin taane Yesuusuma mataasaa fudhattee galtaati. Faayidaadhaaf Yesuus tokko miti. Yesuusin fudhatanii galuudhaaf faayidaa fudhatanii galuun tokko miti. Waa Yesuus itti amanneef mana jaarranne. Waa Yesuus itti amanneef nama jabaa taane. Akkas miti Yesuus waan nu keessa jiraateef jireenyi keenya toora qabate. Ameen jedha. Beeta keessa kana taadhaa keetti taadhaati. Maqaa Yesuusin jedha. Galgala kanaa kaaseedha. Waan lafarraa utuu hin taane waan waaqarraatti jigoo banameeradha. Maqaa Yesuusin galgala kanaa kaasee waan lafarraa utuu taane waan waaqarraatti jigee banameera. Ilaala namtichi kun qabeenyaa miti Yesuusuma nan barbaadaa deemanaa ka'e. Dhaqeen fayyaa dhaqee kan dhukkuba goote akkas ta'a jedhe Yesuusuma kanan barbaadaa toba deemanaa fa'i. Na barbaachisa Yesuus. Jireenya koof na barbaachisa. Qabeenyaa koo kanaaf na barbaachisa.
birriyoota inni qaba Yesuus na barbaachisa qabeenyoota inni qaba Yesuus na barbaachisa fayyaa'oota inni qaba Yesuus na barbaachisa kanaaf Yesuus mataa isaan fudhee galaa deema naa ka'e maqaa Yesuus Kiristoosin galgala kana kaasee abbe Yesuus mataan isaa si wajjin mana keettaa galuun jedhan Yesuus duukaa galeenyaan jireenya kee miidhessa Yesuus duukaa deemeenyaan bara kee bareecha Yesuus duukaa deemeenyaan mana kee bareecha Yesuus duukaa galeenyaan ulfina haaraadha waan lafarraan barbaadin waan lafarraa Yesuusin hin barbaadin torban madalbila fakkaata torban lama inni fakkaata sun wallaa kana keetti akka taatee adaanichi wajjin haawil belee nama wayita kana barbaadee hospitaala baanii dhufan itti haawil belteennaan torban lama wayisa diinta galeen jiraadhaan dhufe kadhachuu fi dhufeennaan achi taa'u mana qorichaati wantoota irra jira baatanii fidanii kadhachuu fi gaafan jedhu ilaamee naan akka tunukaatti barbaannatu hin taane naan zayitii barbaannaa jedhan fuula waa godhatte jita asuma laachuma taa'an godhe sana zayitiin gurguru ennaan dhufne hospitaala baanii ennaan oriijinaaliin si bukkeen jiraamaniin jedheen zayitii moo oriijinaalii caalaan jedheen an nama waaqayyooti siin kadhadha zayitiitu caala moo ana caala dhaabadhee fuula waaqootu dhaabadhee afaan waaqootee sii kadhadhu moo zayitii caalaa ennaan maaloo zayitii barbaanna zayitiin hin fayyada zayitii ennaan zayitiin gurgurtu ennaan dhufne ennaan noo zayitii siin gurgurru hin jedhe ennaan hin barbaadde miti siin kadhadhu hin jedheen utuun kadhadheefis hin ta'u ka maali amma isheen fedhiin isaanii maayil zayitii barbaade waan ta'eef zayitii yoo hin qabnu yoo barbaadde immoo dhaqi suuqii iddoo afaan laalii bitadhu darbiin jedheen karaa kanarra yoo garte bitadhu darbii malee dhugaama dubbachuu fi otuu qabaanne ittiin sii kadhanna malee waan sitti gurgurru hin qabnu naan anu osuma bitachuudhaaf inni hospitaalaa baanee dhufna egaan deemnaa naan deemaa karaan keessattuu danda'akko anan nan kadhadhe naan didan zayitii barbaadu ijoolli Yesuus mataan isaa mana keetti gadu ameen jira narrammoo kan caalu eenyuudha Yesuusin an kennaafan Yesuusin dhagaa Yesuusin fayyisa den kadhadhaa malee waan biraa miti ofii koon kadhadhaa miti isaan immoo zayitiin ubii fiyedan ani immoo zayitiin biiforoosana hin qabu ofima kootiin dhaabadhee Yesuus fayyisaadha den kadhachuufi barbaade ameen hin jettu ati hin fayyisa moo hin fayyisu Yesuus hin hiika moo hin hiiku Yesuus jireenya bareecha moo hin bareechu Yesuus har'aa kaasee Yesuus mataan isaa ulfinaan mana keetta mul'atu ameen namoonni baay'ee waa fayyidaa barbaadu malee Yesuusin hin barbaadan ameen jedha fayyidaa beeku malee Yesuusin hin beekan nama beeku malee Yesuusin hin beekan namtittiin kun akkatti ani Yesuusin arguun barbaadatte manaa baate kasan gastee manaa baate otuu deemaa jiru waa tokko yaade waa lama rakkisa tokko hojjaa lama baay'ina namaa dhaabatee yaade tokko baay'inni namaa Yesuus duukaa baay'eedha lammaffaa immoo hojjaan koos gabaabaadha maallaa wayyaa garuu Yesuusin otuun argin otuun hin fudhatin la bagati ala bora la bashia tu Yesuusin hin fudhatin har'aa taatee Yesuusin fudhattee galtaati ameen jedha ameen jedha haaraa ta'een jedha galgala kana booddeedha Yesuusin fudhadhee galeedha Yesuustu mana kootti na wajjin hin galadha harkee mirga wallaa kaasa akka wata kee wallaa kaasa yaa Waaqayyo nama kana duukaa galgala kana na wajjin hin galchi mana nama kana bareechita qe'ee nama kana bareechita gaa'ila nama kana bareechita mana nama kana tottolchita ofuma keetii galgala kana kaasii harka ishee qabadhuuti harka isaa qabadhuuti kottu si duukaan mana keetti gala kossi wajjin mana keetti gala kossi wajjin maaddii keetti ta'a kot jireenya keen bareecha jedheeti itti mul'adhuuti galgala kana humna haaraa wajjin hin galee ameen jedha ameen waan ati barbaada ofte Yesuus si duukaa galee jireenya ta'a yeroo baay'ee waan feetan kadhattanii argattanii galtanii wallaa keessa waan feetu kadhatanii argattudha miti waan feetu tuun taane Waaqayyo waan fedhuun si yaadata kamtu sirriidha waan feetu waa Yesuus si fedhuudha ayatan waan feetu barbaadde tuun taane waa Yesuus si fedhu si ta'a ameen hin jettu ati waan feetu maatii asgaa nama jeeftee galuu barbaadda tu namatti Waaqayyo bakkaasii buusees keessaa jeesee barbaadda waan ta'eef waan feetu maa si hin godhu Yesuus waan fedhu si godha malee ameen hin jettu ati tu nama tokko loltee waan fedhatu ta'e abaluun naa kaasa chiyatta silaati Yesuus immoo kanan godhu waan ta'eef abaluun achi naannee akkamtu ati jettu kan feetu kana waan ta'eef malee waan gaariin feetu baay'ee isaa Yesuus garuu waan fedhu si kennee naan waan namaa utuu hin taane waan gaariin si qoobsa galgala kana kaasee waan gaariin mana kee faatuuf hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 kaasee natti fakkaata gaaf tokko
Phexros faatu Phexros fi Yohaannis tu magaalaa Roomaa biyya Roomaa keessatti dinqii gurguddaa hojjetani. Dinqii gurguddaa hojjetani. Gaafa isaan dinqii gurguddaa hojjetani dubartii oda dubbachuudhaaf mootii biyya sanaatiif gibira akka galu gootu tokko jirti. Fura xonqolaa qabdi. Dubartiin kun maalidha? Yeroo hundumaa afuuri ishee taa'u sun gibira mootummaadhaaf gasha baay'eetti mootummaan itti fayyadama biyyi sun itti fayyadama jechuudha. Gaafa achi irra goran garuu namittiin kun duukaa kaatee maa itti Phexros fayyine? Dubartiin kun maa itti jette? Hojjettoota Waaqayyoo itti miti? Itti hidheennaan hafuura maana cabi keessaa dhangalagalanii. Ameen jira. Wal fakkeessituudha waan ta'eef maqaa Yesuus wal fakkeessuun galgala kanaa kaatee surran teessu amma gaata. Egaa hojjettoota Waaqayyoo itti duukaa fiiggee hafuura oda dubbachiiftu qabdu hafuura xibaaraa qabdi mootummaan biyyaa itti fayyadama naannoon itti fayyadama maal hafuurri ishee ta'u namoota baay'eedhaaf waan jallinaa waan gaarii otoo taane waan hamminaati maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri ishee taa'ee biyya miidhu galgala kanaa kaasee haa cafu. Jira isa kana iyyaatameen jira. Iyyaatameen jira. Jira waan sin barbaachifnee nama si bukkee qabdi waan hin barbaachifneedha. Galgala kanaa kaaseedha. Waaqa sirraa adda baasuudha. Biyyaafis sabaafis kan hin taane Waaqa sirraa adda baasu. Dubartiin kun oda dubbachuudhaan hafuura sobduudhaan hafuura biraadhaan waan biraa hojjetti. Hojjettoonni Waaqa achi gadi bu'uudhaan duukaa fi hojjettoota Waaqayyoo galagalanii maqaa Yesuus Kiristoosiin baay'ee keessaadhaan galagaltee kufteedha. Gaafasii kaasee gibirri galiin argamu hundumtu maal ta'edha? Hin dhaabbate. Hin amantaa galgala kana bakka itti galtu waa dhaabda. Jal'ina, xuraa'ummaa, gubboo nyaattu, sobduu, waliin nooftu, lafa tirtutti galgala kanaa kaasanii addan qaban maqaa Yesuusiin galgala kanaa kaas hamaasi bukkeetta waa dhaabdaaf. Iyyaa ameen jira. Qaxxedhe. Isa booddee dubbiitu ka'e. Gooliitu ka'e. Jarri kun jedhanii eennaan warra Yihuudootaati. Nu warra Roomaa jirru. Qomoodhaanis tokko miti sanyiidhaanis tokko miti. Biyya keenya baxabbaxaa jiru. Biyya keenya balleessaa jiru. Keessa ba'anii immoo galiittiin biyyi keenya galiittiin argattu balleessaa jiru. Qomoo keessa taanuun jechaa jiru. Sanyii keenya taanuun jechaa jiru. Jedhaniitu duukaa ka'anii namoota qaban jedha. Warra hojjettoota Waaqayyoo qabanii maal ta'ani? Namoonni hundumtuudha. Hojjettoota Waaqayyoo sana reebuudhaaf gara jareenii goran jedhanii. Amma harka sirratti kaasanii galgala kana siin galagasha Waaqashi. Siin irra oolcha. Ameen. Waaqayyo waa dura keetii kuffiseera. Akkas gootee naani dhaqanii fuula yaa'ii duratti dhiyeessanidha. Jarreen kun naannoo biyya keenyas balleessaa. Amantii keenyas warra aadaa warra Roomaas balleessaa. Amantii isaanii fudhachiisaa. Namoonni baay'een immoo isaan duukaa boggaa jiru. Namoonni baay'een immoo isaan duukaa jiru. Isaanii Waaqayyo hin nagaa. Waaqi isaanii gaafa isaan waaman hin nagaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Namoota dhugaa sii ba'an siif haa kaasu. Si wajjin Waaqayyo jira namootaadhaan. Harki Waaqayyo si wajjin jira. Irreen Waaqayyo si wajjin jira kan jedhan. Waajjira keessa galgala kanaa kaasee humna akkasii si haa argatu. Innaan reebaa daddarbachaa mana hidhaatti gashan jedha. Mana hidhaatti gashan jedha kan hiitudha. Hedduu mana hidhaa isa cimaa saayidha. Humni jaraas cimaa waan ta'eef jedha. Dhagaa dubbisaa. Humni jaraas cimaa waan ta'eef hedduu cimaa isaa fuudhan jedha. Jara bukkee kaa'an jedha. Hedduu cimaa isaa humni jaraas cimaa waan ta'eef humni isaanii laafaa miti cimaadha. Inni isaan keessa jiru. Humni isaanii cimaa waan ta'eef hedduu cimaa bukkee kaa'anii jennaan jedha. Tu isaan kadhatanii manni hidhaa raafamee. Tu isaan kadhatanii hidhaa warra hidhamanii hiikamee. Tu isaan faarfatanii utuu isaan kadhatanii faarfatan jedha. Utuu hin kadhatin faarfatan hin jedhu. Ameen jedha. Eega kadhatanii faarfatanii hidhaan eegama. Dura faarfatanii miti. Kadhatanii maal ta'an jedha. Hin faarfatan hin kadhatanii hin faarfatan jedha. Ergasii booddee hidhaan eegama. Ilaallaanidha. Jarri mana hidhaatii bahuu ka'an jedha. Namtichi inni cimaa fakkaatee isaaniin qabuu taa'u sun jedha. Gaafa laalu jarri bahan jedhu mana hidhaa keessaa. Humni irra dhufee yaadna dhufee jarri bahan jedhu. Namichi kana makka gaafa laalu jarri hin jiran. As fiigee nan du'e wayyoodhe. Nan du'e wayyoodhe. Mootiin na ajjeesaadha. Nan du'e attaman godaanaani. Ajjirraa homaan taatu. Homaa ofin ajjeesin. Ofisin miidhin mana hidhaa keessaa baane malee hattoota miti nuti sobduus miti nuti Waaqa dhugaa waaqessine waan baqannee baan tokko iyyuu hin qabnu. Hidhaas yoo ta'e rakkinas yoo ta'e inni nu wajjin hin jiru hin caala. Meeyyaati inni na wajjin hin jiru hin caala dhaame. Jedhame inni na wajjin hin jiru hin caala dha. Jedha inni na wajjin hin jiru hin caala dha. Mbeeku nama tokko irraa galgala kanaa kaasee xiyyaa maasirraa deebisa Waaqashi.
Qabxiyyama elada segato jela amen jedhaga. Namni wayi garadhuma geesse baay'ee yaadda baay'ee sodaacha challenge hamaa keessa waan irratti gara xumuraa geesse challenge hamaa keessa baay'ee yaadda baay'ee sodaacha hin beeku torban kana bilbilumaan oduu haaraa dhageessa waa'ee keef waaqayyo dubbii galagalcheera. Yaa menjira waaf hin godhin naan asirraadha adduna waaf hin godhin saboodde galagalee anis manni koo sarraa gaane waaqayyo keessan hin fudhanne. Gooftaan keessan gooftaadha hin fudhanne. Eegasii booddee dhiiga isaanii irraa miicanii mataa isaanii irraa haadanii gooftaa fudhachiisanii innis maatiin isaas geddaramee gooftaa fudhateedha. Ameen hin jettu ati. Galgala kanaa kaasee namoota baay'ee gara gooftaatti kan deebisu hafuurri addaas wajjin haa ba'u. Ofin acheesin ergasii booddee gooftanii ko maal gochuu naa wayyannaani maal gochuu naa wayyaa indee waaqni keessan kun waaqa manadhaa diiguudha. Waaqni keessan kun ko waaqa ifaan mul'atuudha. Waaqni keessan kun ko waaqa waan ta'een beenne godhuudha. Waaqni keessan yes. Mene mas bukkee tokko waaqni kee kun jedhi waaqa waan ta'een beenne godhuudha jedhin. Waaqa waan haaraa gochuu danda'uudha jedhan. Kanaaf edin waati yaaddaa jirtu kana edin hin danda'a waaqni kee jedhin. Har'a kaasee hiikameera edhaanii. Har'a kaasee siifurameera ittiin jedha. Namni amantaa kee mirgaa wallaa kaase maqaa Yesuus waan amantaa kana sirratti haa ta'u. Waan amantaa kun mana kee irratti haa ta'u. Zakkiyoosii dhalaga. Muka yaabbadhe ishee kaatu badheen dubara. Akkatti Yesuusin arguuf karaa barbaade. Oduus dhaga'uun barbaadu. Nama biraa raasuu haa baruun barbaadu. Yesuusuma mataa isaa barbaada. Yesuusuma argachuu barbaada. Abbeesi gaam Yesuus. Ameen jedha. Utuu dabalatan barbaadin, utuu waan biraan barbaadin, innumti si kee jiraatee naan si ga'a. Innumti mana kee jiraatee naan gaadha innumti. Haleluuyaa. Waanuma jabaa wayii soo lafa keenyeetu dabeessa wayii of goonaa bar. Waanuma jabaa wayii qabanneetu of sodaannaa bar. Si gaamu Yesuus. Jireenya kee finnuu gaadha ameen. Mana kee finnuu gaadha ameen. Nani maal gochuu qabannan tokko nani nan muka yaabuun qabaadha. Asii gadi Yesuus ilaaluu waan hin barbaaduuf dursee utuu namoonni baay'atan kun isin dhufin maal gochuu qaba. Muka qiliixxuu tokko argateedha. Dursee dhaqee maal ta'eedha. Muka sana yaabeetu dhaabbateedha. Inni fi abbee namoonni Yesuus duukaa yaa dhufan haasaa dhufan namoonni yaama gurrachaa inni kaan akka jechaa dhufan Yesuus lafa namittiin jiru ga'eetu dhaabbate gaggaggee dhaabbate. Har'a dhimma kee irratti sii dhaabate Yesuus. Dhaabbate. Dhaggate lafa namittiin mukaan jirti dhaabbate. Namittiin asii gadi ilaalaa jirti. Waliin baan har'atteen murteeffadhee manaa ka'e waan ta'eef har'a waliin dabarru ittiin. Anis cancara karaa barbaadadheeratti. Ameen hin jettu har'a wal argachuu qabna ittiin. Waan dhabdee wajjin galgala kana wal argadhu. Waan sii ta'uu dide maqaa Yesuusin iyyafatee siif haa ta'u. Kiki gadi dhaabbate. Yesuusin kan dhaabu amantii namaati. Ameen jedha. Baay'inas miti, hoduus miti, dubbii danda'uus miti, baay'ee beekuus miti, baay'ee amanuu Yesuusin hin dhaabu. Ameen jedha. Yesuusin akka dhaabatu kan gootu yoo ta'e akka Yesuusin dhaabatu barbaada amani. Formulaa biraas hin qabu, waan biraas hin qabu itti amani. Waan dhaabateen beene sii dhaaba. Ameen jedha. Bitaa moototaa keetti Solomooniin maal jedhe? Solomooniin mana jaarta gaafa ittiin jedhe kaasee maal ittiin jedhe? Mana jaartaa jedhe Solomoon eessaan fidaa akkaman godhaa dhaabaa muruu hin qabu dandeettiin itti mana jaaru qabu waan hin godhu hin qabu jennaan Yesuus maal ittiin jedhe? Yaadda'in jedhe lassi ajaje eegan ajaje waan ta'u nan qopheessa. Muka mana jaarsaaf ta'u bishaantu baatee achi lafa hin beekne sii fida. Eega naman waan ati hin beekne hojjetu reekee borii keetti sii faata.